Tolee hordoftoota warqee biyyuutii akkam jirtu beelagaa keessan miti galata waaqayyoon nagaa guddaa irraa faasaan qaba gooftaan immoo galata guddaa fudhatu. Tolee gaabboloota koo hordoftoota koo kan taatanii subscribe gochuun like gochuun viidiyoo koomollee ilaaluudhaan warroonni hordofaa jirtanii warroonni ganamaatiin haasatanis galatumaan isiniin jechuu barbaada. Egaa guyyaarraa immoo odeeffannoo baay'ee barbaachisaa ta'e kan hunduma keenya fayyadu isiniif qabadhee dhufeera. Maddi oduu kana immoo nama naxxaanu nama qulqullaa oduu qulqullaa ta'e jechuudha. Innis inni yeroo tokko information odeeffannoo gaawaan hin qabnee fi yeroo biyya imeeluuf kaanuu garagaraa nu mudata jechuudha. Haala karoona mirmiraa irratti ilaalchisee qodaa darbu irratti ilaalchisee akkasumallee immoo moobaayilii meeqaa qarshii meeqa darbaa wantoota akkasumas illee televiziyoonii injii meeqatu darbaa televiziyoonii injii meeqa yoo ta'e immoo qaraxama laaptooppii wantoota kana fakkaatanii fi akkaataa tikeettii kutanneellee of to'achuu yookiinis immoo of gadhiisuudhumaan nama hundumaa amanuun irree waa baay'eedha yeroo nyaatamnu ni jirra jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo biyya imeellu kiiloo meeqatu nu darbaa kan jedhuu fi namoonni tokko shaanxaa tokko qofatti kiiloo 46 kan gootanii jira. Kuni hin darbu jechuudha. Akka seeraatti yookiinis immoo akkuma moobaayilii meeqa darbaa kiiloo meeqa darba kan jedhuu fi kiiloo 23 shaanxaa giddu galeessa isaatti kiiloon 46 darba. Kiiloo 7 hanga 10tti immoo harka keenya irratti yookiin dugda keenya irratti shaanxaa dugdatti kan xiqqoo qabannu sana irratti dabarfachuu ni dandeenya jechuudha. Inni kuni kanaa ol yoo ta'e boolee biyya keessa imeellu keessattis ta'e boolee biyya keenya keessattis ta'e baay'ee gatiin qaraxaa baay'ee ol ka'a waan ta'eedhaa fi hamma qaraxa kiiloo tokkotti kaffallu biyya keenya keessa qodaa meeqa bitachuu waan dandeenyuu fi duraan itti qophoonee kiiloo keenya wal qixa goonee kiiloo 23 dhaan kiiloo 26 kiiloo 10 immoo harka keenyatti yookiin dugda shaanxaa xiqqoo ishee dugda keenyatti baattan nutti akkasitti of qopheessuu qabnaa jechuudha. Inni lammaffaa wayii moobaayiliiti. Moobaayilii hangamumtu darbaa kan jedhudha. Innaa moobaayiliin kaartooniitiin yoo goone akkuma binnetti yoo kaartooniitiin dabarsine baay'ee rakkisaadha. Moobaayilii fakkeenyaaf shaanxaa kiiloo 23tti keessa kaa'u gonguma hin qabnu. Isa bichaallee otoo hin taane wanta akkasii isa keessa yoo keenye iskiriiptoodhaan yookiin immoo qalamaan banamuu hin danda'a jechuudha shaanxaan. Kanaafiyyuu isa keessa gonguma kaa'uu hin qabnu. Akkasumallee kaartooniitiin kaa'uu hin qabnu. Kaartoonii moobaayilota sanarraa fuunee bakka tokkotti yookiin shaanxaa jala shaanxaa guddaa isa darbuuf jedhe jala yookiin immoo shaanxaa harka keenyatti isa fuunee deemnu keessa isa dugdatti baannee deemnu keessallee kaartoonota isa baachuu qabna malee moobaayilii faanaa akkasumatti akka binnetti kaartoonii faana otoo gochuu baannee baay'ee qaraxarraatti waan adda addaarraati nu eega waan ta'eef moobaayilii 4 hanga 5tti darbuu hin danda'a jechuudha nama dabarse waan ta'eef moobaayilii hanga 4 hanga 5tti darbuu hin danda'a. Innis kaartoonii isa keessa baasnee moobaayilii isaa almuuniyeem isa jedhan sanaatiin xaqallallee shaanxaa harkatti kan qabannu jira kan dugdaa malee isa keessa yoo keenye moobaayilii 5 darbuu ni danda'a jechuudha. Inni lammaffaa televiziyoonii abbaa injii meeqa darbaa qaraxa malee kan jedhuu fi televiziyooniin qaraxa malee kan darbu abbaan 40 qaraxa malee bakka deemnu keessa boolee biyya deemnus ta'e Itoophiyaa keessatti qaraxa malee televiziyooniin tokko hin darba. Akkasumallee laaptooppiin tokkollee hin darbaa jechuudha. Firii qaraxa malee laaptooppii tokkoof televiziyooniin tokko hin darba. Televiziyoonii abbaa meeqa? Abbaa 40. Abbaa 41 yoo ta'e 42 yoo ta'e naannoo birrii 700 diraama 700 yookiin immoo Itoophiyaatti naannoo 1700 ol 1700 ol isaa ol yoo ta'e baay'ee nama qaraxama waan ta'eef isa kana itti qophaa'uudha qabnaa jechuudha. Dabalataan qarshii meeqatu darbaa? Qarshii amma meeqatti dabarfachuu dandeenya kan jedhuufi qarshii diraamas yoo ta'e dinaaras yoo ta'e akkasumallee immoo biyya keessa jirtaniitiin qarshiin akkasitti darbuu hin danda'a. Doolaarri garuu dhagaha. Doolaarri garuu biyya keessa deemtanii keessatti yoo isin darbe seerri biyya Itoophiyaa keessatti garuu doolaarri namni harkatti baatee argame doolaara hin zarafama waan ta'eef doolaara gonguma fuutanii galuudhaaf
akka hin kaayyeessine yookiin immoo akka hin yaanne in zarafama waan ta'eedhaaf waan qabdanii amma gara birrii biyya jirtanitti zarazzaraatii karaa bilaak maarkeettii keessan ergadhaati akkaawuntii keessan irratti malee kanaan achi immoo birrii isaa harkatti qabadhaa deema malee doolaara hin yaadina doolaarri in zarafama waan ta'eef jechuudha. Isa dhuma warqii fi birrii boorsaa harkaa keessa kaa'uu qabna obboloota ko. Birrii fi warqii boorsaa harkatti qabannee deemnu kan dugdaa malee xiqqoo sana malee boorsaan xiqqoon jirti gidduu magaleessi ishee kan warqii kan birrii keenya xaqlaala goonee jala kaawwachuu qabnaa jechuudha. Gongumaa birriis ta'e warqiis ta'e moobaayiliis ta'e shaanxaa isa kiiloo 23 sana keessa kaa'uu hin qabnu gonguma jechuudha. Akkasumallee kan of eeggachuu qabnu namoonni lafa baay'eedhaatii biyya Turkii keessaas biyya Turkii deemanii nigdiidhaaf biyya Dubaayii dhufanii nigdiidhaaf biyyoota garaagaraa dhufanii tokkoffaa kan nigdiidhaaf deeman lammaffaa immoo warroonni hannaaf deeman waan jiraniif isinii mana warroonni keessumaa warra mana ijaazaa jirtanii hiriyaa keessan biratti yookiin immoo bakka mana ijaazaatti booran deema iftaan deema jettee oduu odeessu isu sababni isaas obboleettiin kee isheen yeroo ammaa kana haalli yeroo keessa jirru wal amanuun baay'ee rakkisaa waan ta'ee jiruu fi ebeluun guyyaa akkasii dhufte guyyaa akkasii eegi jettee akka isheen sin zarafsiisneef yookiin akka inni sin zarafsiisneef oduurraa of qusachuu moobaayilii kee shaanxaa harka kee harka baattu isa keessa kaawwachuu akkasumallee immoo yeroo immoo boolee keessa gallu yeroo fakkeenyaa fi ayyarii keessa yeroo gallu namoota waliin teenyu illee irraa of eeguu qabna of gannee hirribaan of gatuu hin qabnu sababni isaati shaanxaa harka keenya sana keessa qarshiin jira warqiin jira birriin jira moobaayiliin jira warqiin jira waan ta'eef isa kana of eeggachuu qabnaa jechuudha. Dabalataan immoo shaanxaa namoonni baay'ee kan gowwoomnu shaanxaa isa kiiloo 23 sana 23 suni yeroo dhufu karaa dhufu sana wanti dhagoona jechuudha. Yeroo dhufu wal nu jalaa maka jedhu milikkitatti gochuu qabna. Asii yeroo qotoon ka'e yookiin maqaa keenya yookiin immoo milikkita qubeewwan gurguddaadhaan barreeffamaa gurguddaa inni mul'isan isaatiin duratti qophoon isaatiin barreessine irratti yeroo tokko immoo shaanxaan hin dhufaan darba maaliif adda baafachuu waan dadhabnuuf jechuudha. Shaanxaa fudhachuu irratti rakkisa waan ta'eef milikkitoota ittiin dagachuu hin qabne yookiin irraanfachuu hin qabne otoo waan akkasiifaa irratti milikkitaa godhannee bareedaadha jechuudha. Kana malee karoonaa mirmaraa irratti namoonni baay'een mucaa buleettii koo kan deemtee irraa information fudhadhe jedhu guyyaa hin gaddaa kaleessa malee guyyaa hin gaddaa karoonaa marammaramtee jarrishee moobaayilii otoo ittiin agarsiisanii deemanii sokku jechuudha. Isaa booddee karoonaa waan hin marammaramnee fi ayyarii keessa galuun immoo rakkisaadha waan ta'eedhaa fi isaa booddee waan gootu wallaaltee haalli isaa wal ishee jira dha'ee mucayyoon kun hin boossi jette. Isaa booddee waan goonu wallaalleetii qarshii 150 achuma keessatti jechuudha. Boolee keessatti qarshii 150 hin marammaramu teestii karoonaan taata. Isaa booddee daqiiqa 5 tunguuti yeroo sana wixeetiin keessii ba'a waan akkasii waan jiruuf isa kana faallee yoo waraqaan nu jalaa badee yookiin immoo yoollee hin marammaramne ta'ellee boolee keessa mirmiraan waan jiruuf qarshii keenya harkatti qabanne waan akkasii waan kaffallu isa kanallee otoo ofiin nammaciin otoo raafamiin otoo sodaatiin jechuudha. Dabalataan immoo namoonni tokko waan akkasiitu jira nama dabalatee jechuudha. Yeroo ayyarii keessa gallu nyaatonni garaagaraa nuuf kennama. Sababni isaas tikkeetti faana jechuudha. Qursii fi bisaan keenya tikkeetti faana waan ta'eedhaa fi tikkeetti yeroo nyaanni keenya waan firii ta'ee fi qarshiitti kaffaluu hin qabnu. Kanaaf nyaata nu barbaachisu nyaata nyaachuu dandeenyu. Nyaata nutti tolu ajajannee achi keessatti kana nuuf fidii kanan barbaadu kana malee jennee nyaachuu ni dandeenya waan ta'eedhaa fi hin sodaatiin akkasumallee olna guuraa hin barbaadu waan akkasii warri jettan immoo qorichoota otoo ayyarii yaabbatiin dura qorichoota garaagaraa jira jechuudha akka waliin guuramneef kan nama barbaachisu isa liqimsanii
wanti ofii yaabbachuudha of qopheessuudha sodaachuu dhiisuudha. Akkasumallee immoo egaa biyyuma keenya keessatti illee namoonni shaanxaa nu buusanii booleema keessaa shaanxaa keenya sassaabanii gara maatiin keenya iddoo dhufanitti warri nu geessan jiru. Isaan suni toladha garuu immoo qarshii ittiin ani sii fidee kaffalii yeroo sedhanii yookiin ati qarshii dhabuu dandeessa harka keerraati. Qarshii nati qabdu qarshii biyya dhuftee ta'uu danda'a doolaara ta'uu danda'a. Ati immoo yeegiddi kaffalama jettee doolaara 100 doolaara 50 laachuu hin qabdu jechuudha. Kuni yoo kaffaltes dirqama miti. Yoo kaffaluu baattes immoo wanti si dirqisiisu waan hin jirreef kana sodaa malee mugguutuufaa qabde. Qarshii doolaara 100 yeroo kaffaltorraa naannoo 1700 jechuudha. Isa kanafaa otoo informationii akkasiifaa barree. Kanarraa kan ka'e immoo bakka waan hundumaaf iyyuu of eeguudha jechuudha. Erga biyya gallee namootumti har'aa akka informationii amma guyyaa kaleessaa dhagayetti federaala keessa kan hojjetan irree afaan keenya kan dubbatanii fakkaatanii kan jaalalaa isaan qabee fakkaate kan nurraati nyaachuudhaaf wanti akkasii godhan jiru. Akkasumallee immoo qoricha Sudaanota warradhan waan ittiin nama tuqan isa jedhanii yeroo baankii deemnu keessumaati yeroo fi keenya sosochoonu namoota waliin yookiin nama amannu obboleettii faana firoota keenya faana sosochoonee gaariidha. Nama lama ta'anii yeroo socho'anitti nama lama hin tuqaniidha qorichaanii. Namoonni isin tuqan sun immoo uffannaan isaanii, suufiin isaanii, dibannaan isaanii waan akkasii hojjetu jettanii kan hin yaadnedha jedhamee jira jechuudha. Nam hin yaaddanidha gongumanna. Haala uffannaa isaanii, haala dibannaa isaanii, haala dubbii isaanii ilaaltanii bakka waan akkasiitti isin hin eegdani. Garuu immoo hojii isaanii kanuma kan ta'e uffatanii dibatanii warqii meeqa ofirra naqatanii takka bichaa dhufanii isin tuqaninnaan waan barbaadan baastanii itti laachuun ala ofiin beektanidha. Kan egaa warroonni amantii ta'anillee nurratti akkan hojjenne waaqayyoon kadhachuu qabna. Warroonni kunis taanaan immoo deemsa goon hundumaa of akeekkannee nama amanuu dhiisnee akkasumallee of gatuu dhiisnee bakka yoo of gatuu dhiisne waanuma kamiyyuu nyaatamnu jechuudha. Bakka waaqayyo jalatti na eegi jenne mataa keenya amma tokko informationii barbaachisa waan ta'eef informationoota dhageenyu kana yoo hojiirra oolchine warra nyaatamu turuuti warra nyaatamuuf ka'ee warra oolchinu dhedheetan yaadanii akkasittiinis fudhadha jechuudha. Kanaaf informationoota kanaafi kan kana fakkaatanii xinqaaqee of gochuun anaafis isiniifis barbaachisa waan ta'eef xinqaaqee of godhaa. Maallaqa deemtanii akka deemtanitti maallaqa illee kan baasne baankiidha maallaqa karaa maskootii dhaabattanii hin baasina maallaqa jechuudha. Baankii yeroo deemtanii karaa barrii deemaatii waggaa amma kanaa ture buukii koorraa buukiin koo waggaa amma kana keessatti amman bu'aa naa buuseera. Kanaaf iyyuu bu'aa keessan baruu qabdu malee isin bu'aa keessan hin beektan taane waan akkasiillee nyaatamuun hin jira jedhamee jira waan ta'eedhaaf baankii keessa warra hojjetanirree amanamoo miti jechuudha. Hattuun jirti jechuudha. Iddumannumaayyu isa kanallee yeroo akkamii immoo birriin keessan bahee amma waggaa amma deemtanii kana keessatti immoo hammam bu'ee kanafaa dura afreejjiisa amma isinii bu'ee gaafachuu qabdu. Birrii amma kana yeroo akkasitti buukii kana baaseera amma kana keessatti immoo hammam naa bu'e bu'aasaa fi isa gashiitanii meeshee hin dagattani waan ta'eef akkasitti illee otoo goonee gaariidha jechuudha. Kanarraa kannaaf immoo ammas yaadota haala biizaadhaas keessaa adii warra biizaan sin jalaa dhumee jiru akkasumallee immoo warroonni qaraama keessa galtanii jirtani warroonni baddanii jirtani maal akka gochuun qabamu information isa kanallee gahaasaan qaba waan ta'eedhaafi ofii makooyyuu dabalatee waan kana nama tuntan ofii makoo waan kana waan an godhe waan an qabu isa kanaan immoo biraatii walitti isinii dhufa informationii birii qabadhee kanaaf iyyuu sagalee kana obboloota keessaniif share godhaa. Akkasumallee sagalee kana madhumaatti dhaggeeffadhaa, subscribe godhaa, koomentii yaada qabdan barreessaa, like godhaa. Waan kana gootaniif eebbifama. Kan eebbifama turtii gaarii.